ajjecha qananii addunyaaf dhugaa abbootiin gadaa argan maali? Andu'aalem dhuguma kaadhimaa isaa qananii ajjeese. Kaadhimaa artist Andu'aalem Gosaa kan taate shamarree Qananii Addunyaa bitootessa 2017 lakkoofsa Itoophiyaatti mana jireenya isaanii magaalaa Finfinnee kutaa magaalaa Lammii Kuuraa naannoo Sanshaayinn jedhamutti argamu darbii shanaffaa irraa kufuun addunyaa kana irraa du'aan darbite. Osoo guyyaa dhaloota ishee kabajachuuf jirtuu fi sirna gaa'ela ishee raawwachuuf jirtu sababa hin beekamne mana jireenya isaanii darbii shanaffaa irraa kufuun lubbuun ishee darbe. Qorannoo reeffaa hospitaala Minilikitti erga taasifameen booda reeffi gara mana jireenya maatii ishee magaalaa Sulultaa fudhatamuun achi ture sirni awwaalcha ishee magaalaa Finfinnee Bataskaana Kaatederaala Qulqulluu Sillaaseetti raawwate. Haalli du'aatii Qananii uummataa fi maatii ishee biratti gaaffii garaagaraa kaase. Kanumaan wal qabatee fayyadamtoota miidiyaa hawaasaa biratti illee gaaffii garaagaraatu ka'aa ture. Keessattuu saatiin isheen darbii irraa kuftee fi haalli isheen itti kuftee uummanni fi maatiin ishee shakkiin akka guutaman taasise. Shakkii kanaan wal qabatee kaadhimaa ishee kan ta'e artist Andu'aalem Gosaa shakkamaa tokkoffaa ta'uun qorannoof gara buufata poolisiitti fudhatamuutu himame. Taatee kanaan booda namoonni gaddaa fi komii miidiyaa hawaasaa gubbaatti bal'inaan katabuu jalqabanii. Aanaa Daaroo Labuu magaalaa Miccataatti kan dhalatte Qananiin umurii ishee waggaa 25 balaa hanga ammaatti waliin isaan beekamnee fi maatiin ishee fi jaalattoonni ishee walii waldaaluun ittiin raakamaniin boqotte. Du'a isheetiin boodas hiriyoonni ishee fi jaalattoonni ishee haqa Qananii jechuun karaalee miidiyaa hawaasaa dhiibbaa guddaa gochaa turan. Hiriyoota ishee dhiibbaa gochaa turan keessaa tokko Masarat Dhaabaati. Masarat haqa Qananii jechuun waan hedduu jechaa fi katabaa turte. Haa ta'u malee gara booda keessaa dubbiin gargaltoo ta'ee as ba'e. Innis Masarat Dhaabaa ajjechaa Qananii keessaa harka qabdi kan jedhu ture. Haasawaan isheen taasiftee fi arrabsoon isheen Qananii arrabsaa fi doorsisaa turte jedhame wal guuranii as ba'anii. Kaayyoon keessi hin taane ammallee adabattee taa'uu diddamiti bakka bilbila illee cufattee bilbila haaraa bansiistee turte waan hundayyuu irra siigee jira siigalee hundayyuu siigaleera. Ammoo isanatti bilbilchiistaa akkas akkasidha itti arabannaashatti shoojii arabannaashatti jajaayi baqaashaan arabi baqaashaal ta'e ragaa bayee tasgabbaayii baay'ee ishee nama qabne salphattu dubartii salphattu dammoo suuraan si kaasee achi bishooftutti wajjin kaatee si piroofaayilii godhatte tinni shattaafi mindaanchi piroofaayiliin godhattu si galam ishee miidha ture piroofaayiliin godhattu. Ati garuu sagaagalummaa kee shaarmuxummaa keeffatti mul'isuuf ijjummaa kee sirriitti mul'isuuf jechaadha kana godhatta si galee isas kaase nan beeka guyyaa yeroo deemte kana nan beeka jechaadha. Kanaaf bakka ati isa malee jiraachuu hin dandeessu inni immoo siin barbaadu. Niitittiin naan jetta miti sanuu niitittiin tuffii kee gana aarsaa kafalta waayee aarsaa gurguddaa kafalta ishee aarsaa gurguddaa kafalta gana. ምንም ችግር የለውም እኮ በአንቺ ምክንያት የሚመጣ ጦስ በአንቺ ምክንያት የሚፈስ ደም በአንቺ ምክንያት የሚበላሽ ትላልቅ ስራዎች በአንቺ ምክንያት የሚጠፋ ስም ተዘጋጂ አንቺ ባለጌ ስድ አይን አውጣ ሌባ ሀቱ ማን ፈካቲቱን በእናት እጅቱ ሰጋገልቱ አንቺ ቦፍ አንገደፊ ሀገር አጥፊ አስመሳይ ሸርሙጣ የሴት ባለጌ አንቺ ነሽ እንጂ ግም የበሰበሽ አንቺ አጆፍቲ አፋን አጆፍቱ ከዚህ በፊት ቲክቶክ ላይ የለቀቅሽውን እኮ ለሱ ነው እንደ አይቻለሁ እኮ ልከሽለት ማለት ነው ያንን ሼር ያረግሽው ማለት ነው አይቻለሁ ይላክሽለት ዋን ሁን ደግሞ መረጃው ጅነን ቀበቀበዱ ሰገሌ ከነሶልካ ወዱ ማንሺ ቀነኒ ዲማ ከና ሂሙ ቀብደቤታ አጋማ ተፈደ አጋማ ኢግኖር ጎዴ ብረ ደርቤ ረጋሩ እንደንደኛ ማቤት ዲማ መሰረት ወጅን ጅሩ ፊጣቹ በርባደምቲ ፊመተ ኦሮሞቲ ፊመሌ ዋኤ ዲማ ኬቲ ዲማ ዱንፋ ዲማ ፈጋራ ኬቲ ፊት ገናበት አሊ ማ ወልቆራ ገሩና ፈቲ ተቆፋ ሜሴንጀር አራት ብሎክ ሰውቴ ለመፋሞ ከኒም በርባዱ ኮንቨርሴሽኒ ኬሰን ኢሳ ዱማን ሲንጀ ኮንቨርሴሽኒ ኬሰን ኢሳ ዱማ ና ኤርጊ በቃ አርገተሚቲያም ኮንቨርሴሽኒ ኬሰን ኢሳ ዱማን አርጊ ሲጀመር ያደረግሽው ዛሬ ነው አሁን ነው ያደረግሽው ያኛውንም ዛሬ ነው ያደረግሽው ማለት ነው
isa na ergisa dhumaa sana conversation keessa laaliti conversation si galamiti isa dhumaa waliin chat gootan san an haqxe isaa ta'u na ergi maaliif galgala አለማውራታቸውን አረጋግጣለሁ ማለት ነው እያወራችሁ ከሆናችሁ ደግሞ አላማ ቀረጣችሁን ደመድማለሁ ማለት ነው ከደመደምኩ ደግሞ ምን አረጋለሁ እሱን ደግሞ ኔክስት ስቴፕ እናያለን ወረቃ ጭሪየቴ ajaja kan dabarsida sida adde qananii ko waan jirumoo tifufuu fi borumoo seeraanessi gaafata jettee kana jajjesida na Facebook isa jala deemtee moo laayikii laavii minaamna xuxxaaf maal gaati maal namna kanaaga maal jechuudha gaa masaratis jechoonni kunii fi arrabsoon kuni kan ofiishiitii jette ta'uu osoo hin haalin dhugaa ta'uu mirkaneessuun garuummoo ani kanan jedhe qananiin osoo hin taane nama biraatiin ture jette. Ani injenneen sagaagaltuun immoo sagaagaltuu jedhan malee namarraan dhaabatan. Tani galee kana waan ta'eef bagan jedheen ani isheedhaan injennee ililli fiqruu dubartii jedhamtuun hin jedhee namni baay'een istoorii kana seenaa kana hin beeku gaafa nan ulfaa kanaaf lakki gaafa nan ulfaa gaafa nan ulmaa dubartiin abboochisteen hin jedheen qabadhaa kana. Okay gaafa nan ulfaa gaafan an ulmaa jiru dubartiin aboochisten hin jedheen qabaratti gaafa bakka gaafii amma sagalee kee dhageeffadheera sagalee nama achirratti Facebook fi iddoo garaagaraa irratti gaaruu jechuudha social media kanarra deemaa sagalee sana irratti an hin jenne jetta dhuma irratti yoo xunguru dhuma irratti maqaa ishee waamteerta qananii ka jedhu dhuma irratti waamteerta eenyu isheen jettee qananii ka jedhu maqaa ishee waamameera ati immoo an ishee waamne jedhaarti bakka sanitti akkamitti waliif fiduu hin danda'ame sagaleen lama ta'uu hubadheera sagaleen lama kajargaraatti haasa'uu fi gabaabumatti waan kanarra deddeebi'ee haasa'uu hin danda'u nama biraallee gaafachuu dandeessaa ani hin jenne kan jedheen nama biraatii sagaleen immoo egaa adda ta'ee bar kabiraatu uumanii gochuu hin danda'u aa'eedhaan rakkoon hin jiru bara amma teekinooloojiin tolee jira nama maqaa balleessuu barbaadan abbaa barbaade wajjin ciisuu danda'u waan fedhan yaada barbaadan dabarfachuu danda'u sanammoo waan teekinooloojii waan yeroo adda addaatti waa'ee ishee haasa'eera laayivii seenee sana walitti fiduu danda'anii kanuma siin jechuun barbaade irra deddeebi'ee haasaa waan tureef kanuma gammachiisiif carraa kenna. Gaafii takkitti waa'ee Andu'aalem irratti gaafii waa'ee Andu'aalem irratti. Lakki ani gaaffiif deebisii Andu'aalemis hin deebisu hawaa'ee koo dubbatachuuf hin dhufee gammachiisitti fufi. Du'a kaadhimaa isaan shakkamee to'annoo seeraa jala kan oole Andu'aalem sirna awwaalcha ishee poolisiin ajjabamee irratti argame. Erga sirna awwaalcha ishee kana irratti argamees mana hidhaatti deebi'e. Manni murtii miidiyaalee waa'ee du'a qananiitiin wal qabatee daddacheessanii akka hin gabaasne dhorke. Deddeebii beellama mana murtii keessattis poolisiin yeroo garaagaraatti ragaalee sassaabachuu fi qulqulleeffachuuf beellama gaafachaa kan ture yoo ta'u abukaattoon Andu'aalem immoo beellamni hagana baay'atu hin barbaachisu jechuun mormaa turuun ni yaadatama. Haa ta'uutii poolisiinis ragaawwan sassaabbatee kan qulqulleeffatee manni murtii jalqaba ramaddii araadaa sababa abbaan alangaa yeroo kennameefitti himata hin banneef mirga wabii qarshii 50,000 kaffaluun Waxabajjii 3 bara 2017 ala lakkoofsa Itoophiyaatti gadhiifamuu abukaattoon isaa yeroos dubbatanii turanii. Maatiin qananii immoo ajjechaa qananiif isa waan himataniif gadhiifamuu isaatti baay'ee gaddanii. Dhiiga mucaa keenya sin argine dhugaa mucaa keenya sin argine lammaffaadha ajjeesan jechuun yeroo Andu'aalem maleedhaatii bahee dubbataniiru. Artist Andu'aalem garuu jalqabuma shamarree qananiin erga du'uun ishee ibsamee booda du'a ishee keessaa harka akka hin qabne ibsa. Najala fagati hawi garakotis hawi tafti. Dhimmichi osoo kanaan jiru abbootiin gadaa fi ayyooleen dhimmicha araaran xumuruuf socho'uu eegalanii. Dubbiin kun akka sirna gadaa Oromootiin akka ilaalamu akka nuu kennan gaafanne. Qaamni lachuu dubbii tana gadaa Odaa Bultumii fi gadaa Oromoo Tuulamaatiin akka ilaalamu hayyamamaa ta'ee ilaalaa turre jedhu abbaan gadaa Tuulamaa goobanaa oola. Gaaddisa sadii teenye kana irratti dubbii ijoo gara xumuraatti nu fiddu dubbii dhugaa qabdu ergaa agarree gaaddisa duraa
miiccataa fi machaa irratti ilaalaa turre gaaddisa arfaffaa cirootti qaxaranne gaaddisa arfaffaa kanarratti kan shakkee abbaan ilmee duutee addunyaa waaqoo gaaddisa nurraa jiksee nurraa hafe jechuun dubbatu. Kun egaa haala lakkoofsa Itoophiyaa baatii onkoloolessaa bara 2018 keessattidha. Abbaan intalaa erga gaaddisaa fi booda gaaddisa lama teenya jirra jedhu abbaan gadaa goobanaan. Itti himamnaanis hin dhiyaanne yeroo sadaffaaf cirootti akka dhiyaatu itti himamaa ture hayyuunis bokkuunis itti himamee dhufuuf hayyamamoo hin taane jedhu. Abbaan Qananii obbo Addunyaan sababa hafaniif yoo dubbatan gaaffii adeemsaa akkasumas dhugaan intalaa ba'aa jedhanii waan iyyaalleef hafuu dubbatan. Maanguddoon ciroo deemaa akka turte nuti akka maatitti quba hin qabnu jedhu. Noon nu didee gosa isaanii finne jedhanii jechuun adeemsarra komii kaasu. Nuti hin deemne gumaa fudhadhaa jedhanii. Gumaa maalii fudhanna yoo ajjeesara jedhe kallattii fuuldura ba'aa koottaa yoo hin ajjeesne ta'e gumaa maalluuf kaffala jenne. Ammas immoo gumaa namni fudhatu akkasii miti. Ilmi abaluu intala abaluu narratti badeera erga jedhee himatee booda hin ajjeesne nan kakadha jechaa gumaa nan kaffalaan waan walitti hin deemne. Dhugaan jiru kana. Kana akkasitti hin fudhanne. Akka hayyooleen jedhanitti sirna kakuuf Andu'aalem obboleettiin akkasumas hojjettuun achi turte. Gaafa dhugaan ba'uuf jedhu gaaddisni harkaa jigee kan jedhan abbaan gadaa goobanaa hoolaa maaltu akka itti aanu akkasiin dubbatu. Dubbiin kun baraa fi gadanii akkatti jechuun yoo maatiin intalaa gaabbanii gara sirna gadaatti dhufan akka ilaallamu himu. Andu'aalem karamiinuu akka dhugaan isaa baatu kan dubbate jireenya dhirsaa fi niitii keessatti waan keessa turanillee waan keessa qaxxaamuranillee ibsataa ture jedhan. Gama biraatiin artist Andu'aalem maatiin Qananii gama isaaniitiin naaf kakachuu qabu jedhe. Qananiin kanaan dura yeroo 3 fi 4 ol yaalii of galaafachuu akka goote maatiin ishee quba akka qaban gocha goote kanas immoo maatii isheetti himtee akka turtee fi maatiin ishee dhagaanii akka callisan dubbata. Kanaan dura obboleessi ishee Liiban jedhamu yeroo ishiin kichinii keessa siintii barakiinaa dhuguuf jettu karaa foddaa siinii akka isheen hin dhugneef harkatti qabee akka ture dubbata. Guyyaa biraa immoo hiriyaa ishee yuunivarsiitii waggaa 5 waliin baratan osoo mana keessa jirtu akkasuma yaalii of ajjeesuu gootee akka turtee fi sanuu barakiinaa fi kiniinii walitti maktee fudhattee Andu'aalemii fi hiriyaa ishee sun mana yaalaa waliin geessanii garaa ishee miiccisiisanii gara manaatti akka deebisan hima. Yeroo biraas Andu'aalemii fi obboleettiin Andu'aalem akkasuma yaalii isheen of ajjeesuuf ofirratti gochaa turte bira gahuun akka ishee du'arraa oolchan kana hundaa maatiin ishee ammas akka quba qaban hima. Andu'aalem kophaa isaas mana keessatti kiniinii ishee liqimsuuf jette harkatti qabee akka afaan ishee keessaa guure himuun kana hundaa maatiin ishee akka beekan isheen illee abbaatti bilbiltee yaalii akkasii akka ofirratti gootu akka itti himte hima. Dhumarratti Andu'aalem obboleessa ishee hangafa kan ta'e lammaatti dhimma kana akka himee fi akka waliin rakkachaa jiru dhimma kana irratti akka furmaanni tokko kaa'amuu qabu akka itti hime dubbata. Egaa maatiin ishee naafaa akka kakatan jedhee kan inni gaafate taateewwan ta'an kanaaf akka quba qaban kana dura akka itti himamee ture akka beekan yoo hin beeknu jedhan immoo naafaa akka kakatan jedheeti kan inni gaafate. Andu'aalem gama isaatiin kakaa raawwachuuf qophaa'aa akka turee fi yeroo beellamni kakannaa raawwatamuuf jedhutti immoo maatiin Qananii yeroo beellama sana irratti argamuu waan hin dandeenyeef abbootiin gadaas dadhabbii hedduu keessa waan darbaniif dhimma kana irratti yoo maatiin intalaa gaabbanii gara sirna gadaatti dhufan akka ilaallamu himuun xumuranii jiru. Koraa bulaa deebanaa dhugaan abbaa dhugaaf. Lafti galma kootisi na jalaa fagaate hawwii garaa kootis hawwii taati taafte. Odeeffannoowwan dabalataa kanneen biroo argachuuf fuula miidiyaa keenyaa sabiskiraayib, laayik, sheer gochuu hin dagatiin dhaamsa keenya horaa bulaa deebanaa.